fedhiidhaa fi hawwii maamiloota isaa durdaran fooyyeesseetiin jira. Hotta isiniin jaa hoteelli Rahmaa soorata urgaansaa halaalaa siyaamu hojjettoota ogummaa nyaataatiin leenji'een ciccimoon deeggaramee tajaajila laachaatti argama. Rahmaa faxaraa yookiin ciree ammaas laaqana soora barbaadde feetan ruuza yookiin paastaa filattan ammaas hulbat maraq istaandardii eeggate foon re'eedhaatii fi looniitiin xibsiidhaa fi kitfoo lukkuudhaa fi arrustoo keessummootota saffisa qabaniin tajaajila ni argattan. Kan amna dheertuurraa gama dirree dhawaadhaa dhuftan saanfaxaraatii fi laaqanaa geenyaan gara hoteela Rahmaa goraa. Hoteelli Rahmaa dameesaa babal'isuun hoteela cinatti soora mimmiyaawaa akka halaawaa baqlawaa mushabbakaa fi cuunfaalee garagaraa isiniif qopheessee jira. Maal kana qofa meeshaalee elektirooniksii biyya alaarraa ajajaan fichisiisee gurguruu irrattis ni argama. Rahmaa Electronics meeshaalee umrii dheertuudhaaf si wajjin turtu gatii madaalawaan nu biraan ni argattanii hottaa isiniin jaan. Mana uffata aadaatii fi mana rifeensa shamarranii ni qabna. Gama Rahmaa gorraan wanni dhabdan tokkolleen hin jiru. Teessoon teenya magaalaa Dirree Dhawaadhaa Kooneel Qallaanfoo irratti argamna. Hoteela Rahmaa. Dubartiin lammii Faransaay tan taate ilma isii kan umriin isaa waggaa 14 ta'e akka amantii Islaamaa qeebaluuf gara markaza Islaamaatti ergiteen. Ilmi isii kunis imaama markazaa kanatti ol seenee eegasii imaama markaza kanaatiin harmeen tiyya akka ati gara amantii Islaamaatti na galchitu irratti akka na gargaartu sirraa barbaaddi jeen. Imaamni markaza kanaatis ati hoo gara amantii Islaamaa galuu ni barbaaddaa jechuun isa gaafateen. Yeroo kana duuba gurbaan kunis ani garuu itti hin yaanne harmeetiyyaatu akkaan ani gara amantii Islaamaatti seenu barbaaddi jeen. Yeroo kana imaamni kun deebisaan gurbaa kanaa ajaa'iba itti taate. Eegasii harmeen ta'e Islaamaa jee gaafateen. Gurbaan kunis lakki harmeen tiyya Islaamaa miti maaliif akkaan Islaamaa'u akkanarraa barbaaddus ani hin beeku jeen. Yeroo kana duuba imaamni gurbaa kanaan harmeen ta'e eessa jirti jee gaafateen. Gurbaan kunis masjiida ulaa duratti na eegutti jirti jeen. Imaamninis mee deemiitii harmee ta'e yaamin ani si wajjiniin haasa'uu barbaadaa jeen. Eegasii duuba gurbaan kun deemee harmee isaa qabee gara masjiida markaza Islaamaa kanatti ol naqe. Yeroo kana imaamni kunis dubartii tana gaafateen. Ani wanniin gurbaa keetirraa dhagee kun hundinuu dhugaadhaa jeen. Ati kan amantii Islaamaa gubbaarra hin jirre maaliif ilmi kee gara amantii Islaamaa akka seenu barbaadda jee dubartii tana sheektichi kun gaafateen. Dubartiin tunis dhugaadha jetteen. Imaamni kunis deebisaa isii tana ajaa'ibeetuma sababa maaliif jee isii deebisee gaafateen. Yeroo kana duuba dubartiin tun akkana jetteen. Ani Paariis keessa gamoo yookiin ammoo fooqii apartaamaa takka gubbaan jiraadha. Fooquma tana gubbaa dubartii Islaamaa takkaatu ollaa kiyya jiraatti. Ilmaan dhiiraa 2 qabdi. Ilmaan isii lamaanuu yuunivarsiitii baratan. Yeroo hunda ani isaaniin hordofa yookiin isiiniin arkan ganamaa fi sa'a boodaahuu wayita ilmaan isii biraa deemanii deebi'an harmee isaanii mataa isii gubbaa dungatanii ziyaaraniin akkasuma haalaanii isii kabajanii tajaajilan akka waan isiin mootii biyyaa taatetti. Anis sababa kanaafiin ilmi kiyya akka gara amantii Islaamaatti seenu barbaade. Wayitaan ani dulloome ilmi kiyya akka Islaamoonni haadholee isaanii kabajanii tajaajilanitti ilmi kiyyaas akkana tajaajiluuf jeeti jetteen. Ilmi kiyya akka iddoo dulloota ittiin kunuunsanitti na darbu hin barbaadu. Mucaan adaadaa kiyyaa haadha isaa tan isa dhaltee guddisteen wayita isiin dulloomte gara bakka dulloota ittiin kunuunsanitti isii darbeetti ilmi kiyyaas akka achitti na darbu hin barbaadu jetteen. Eegasii duuba ilmi isii kunis Islaamawee amantii Islaamarraa waajiboota akkaataa haadhaa fi abbatti tola oolanii fi Qur'aanaa fi hadiisoota hedduullee bare. Ji'oota muraasa booda duuba harmeen tun gara markaza Islaamaa kan ilmi isii akka Islaamawuuf itti ergite sanitti fiigaa dhuftee imaama markaza kanaatiin ani Islaamawuun barbaada jetteen. Imaamni kunis fuula keessa dubartii tana ilaalee xiqqoo callise. Eegasii duuba dubartii tana yaadateen akkana jeen
ilma keetiitu tola sitti oolee akka amantii islaamaa gara amantii islaamaa kanatti dhuftu si amansiisee haalaa fi amala gaariidhaan si tajaajilee akkasuma ammas jaalala siif qabullee ibse akkasii mijee isii gaafateen. Dubartiin tunis ilmi kiyya eega islaamawee booda haalaanii tola natti oolutti seene akkasuma hadiisota hedduu naaf himee jira. Garuu akkaan daddafee dhufee gara amantii islaamaatti seenu kan na godhe dubartii islaamaa miskiina takka. Dubartii miskiinaa tana ani haalaaniin isii beekan. Isiin miskiina haalaan rakkattuudha. San gubbaan rakkoo fi cinqii meeqa agartee jirti. Duuba dubartiin miskiinaa tuni ji'a ramadaanaa miskiinummaa rakkinaa fi cinqii sitti jiru wajjumaanuu gammachuudhaan soommanti. Ani kanaatu haalaan na ajaa'ibsiisee na dinqisiise. Eegasii duuba guyyaa tokko ji'a ramadaanaa keessa dubartii tana qabeetiniin maaliif soomanta jee isii gaafadheen. Dubartiin miskiinaa tunis ani waaniin soomanuuf naagad miskiinni humaa waan nyaatan hin qabne kan beelaan agabuu bulan akka jiran akkanatti dhaga'amuufi. Nama naagadii ilaalee rabbiif akkaan galata galchuufi naan jettee gaafii tiyyanaaf deebiste. Deebisaa dubartii islaama miskiina tanaatu akkaan ani gara amantii islaamaa seenuudhaaf murteessu na godhe. Dubartiin tuni jireenya isii guutuu cinqii fi rakkinaan dabarsite. Miskiinni isii gad akka jiran yaaddee kan soomantee garaa isii qullistu. San gubbaan ammoo garuma qullaa sanuu agabuu bulaa kan waan tokkollee waan nyaattu hin qabne jireenya isiin keessa jirtuufillee osoo ni firaattee hin waywaanne waan rabbiin isiif qoode jaalattee rabbi galatoonfatti. Maali kuni? Yaa subhaanallah. Duuba dubartiin tuni ani amantiin islaamaa amantii dhugaa diina haqaa akka taate naaf galeetiin bare. Eega islaamummaan diina haqaa diina sirrii ta'e islaamummaa qeebaloo kan qabus murteesseetiin gara keessaffisaan dhufe jettiin sheeka kanaan. Imaamni markazaa kan biyya Faransaay magaalaa Paaris keessa jiru kunilleen amantii islaamaa dubartii tana shahaadaa qabsiisee gara amantii islaamaatti isii galcheen. Tole egaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya viidiyoon har'aaf qindeeffadhee qopheeffadhee isiniif dhiyeesse tana fakkaatti. Barnoota guddaa ittiin bohaartanii akka barnootaa fi barumsallee irraa argattan abdiin isinirraa qaba shakkillee isinirraa hin qabu. Warreen haaree taatan ammoo sabskiraayib godhuudhaan maatii keenya ta'a. Peejii keenyas feesbuuk irratti follow like godhaa. Viidiyoo kanarraa barnoota kan fudhattan yoo ta'e yoo kan ittiin gammaddan ittiin bohaartan barnoota irraa argattan ta'e obboleeyyan keessanilleen akka barnoota irraa fudhataniif sheera waliif godhaa like godhaa nu jajjabeessaa galatooma. Fedhiidhaa fi hawwii maamiloota isaa durdaran fooyyeesseetiin jira. Hotta isiniin jaa hoteelli Rahma soorata urgaansaa halaalaa siyaamu hojjettoota ogummaa nyaataatiin leenjii ciccimoon deeggaramee tajaajila laachaatti argama. Rahma faxaraa yookiin ciree ammaas laaqana soora barbaaddu feetan ruuza yookiin paastaa filattan ammaas hulbat maraq istaandardii eeggate foon re'eedhaatii fi looniitiin xibsiidhaa fi kitfoo lukkuudhaa fi arrustoo keessummoostota saffisa qabaniin tajaajila ni argattan. Kan amna dheertuurraa gama dirree dhawadhaa dhuftan saan faxaraatii fi laaqanaa geenyaan gara hoteela Rahmaa goraa. Hoteelli Rahmaa dameesaa babal'isuun hoteela cinatti soora mimmiyaawaa akka halaawaa baqlawaa mushabbakaa fi cuunfaalee garagaraa isiniif qopheessee jira. Maal kana qofa meeshaalee elektirooniksii biyya alaarraa ajajaan fichisiisee gurguruu irrattis ni argama. Rahmaa Electronics meeshaalee umrii dheertuudhaaf si wajjin turtu gatii madaalawaan nu biraan ni argattanii hottaa isiniin jaan mana uffata aadaatii fi mana rifeensa shamarranii ni qabna. Gama Rahmaa gorraan wanni dhabdan tokkolleen hin jiru. Teessoon teenya magaalaa Dirree Dhawaadhaa Kooneel Qallaan Foorratti argamna. Hoteela Rahmaa